Akkam jirtu ani nagaan jira. Egaa har'ammoo kan ilaallu qubee dachaa afaan Oromooti. Afaan Oromoo qubee dachaa 7 qaba. Mee jalqaba irratti jechuudha qubeen dachaa akkamitti uumaman kan jedhu haa ilaallu. Qubeen dachaa kan uumaman jechuudha qubee dubbifamaa garaagaraa lama irraayi. Fakkeenyaaf qubee dachaa kana fudhadhaa. Dhaa jedhama. Innis daa irraa dubbifamaa daa ta'ee fi dubbifamaa haa ta'etu walitti dhufee dhaa uume jechuudha. Haaluma saniin inni kun immoo chaa jedhama. Caa fi chaa haatu walitti dhufee chaa uume jechuudha. Haaluma saniin qubeen dubbifamaa hundumti isaaniituyyuu jechuudha dubbifamaa adda addaatirraa dubbifamaa garaagaraa walitti dhufee kan uumedha jechuudha. Al tokko immoo isiniif dubbiseen ibsa dabalataa immoo isiniif kenna. Jalqaba irratti isa kana dhaa jennaanii, chaa jennaanii, nyaa, phaa, shaa, tsaa, zhaa jennaan jechuudha. Al tokko irra hin deebi'aa. Dhaa, chaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa, zhaa jennaanii. Isa kan immoo maal qubee xixiqqaadhaan inni kun yookiin inni kun qubee gurguddaadhaan inni kun immoo qubee xixiqqaadhaan jechuudha. Yaa maqaan isaanii tokkuma. Dhaa, chaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa, zhaa jenna jechuudha. Mee al tokkoon immoo wanta tokko sirriitti isinitti haa himu. Hariiroon haan jechuudha. Qubeelee biraa waliin taasiftu fakkeenyaaf akkuma argitan dhaan maa'inni hariiroon haan daa waliin taasistee dhaan uumame. Hariiroon immoo haan caa waliin taasistuun chaan uumame jechuudha. Asumatti osoo dhuftan hariiroon haan phaa waliin uumteen jechuudha. Maa'inni phaan uumame jechuudha. Hariiroon haan immoo saa waliin uumteen shaan uumame jechuudha. Argitaniirtu itti aansee immoo egaa qubeen dachaa afran kun jechuudha. Qubee dachaa haan isa kana hariiroon haan daa waliin uumteedha. Inni kun immoo hariiroo haan caan waliin uumteedha. Chaa. Inni kun hariiroo phaan haa waliin uumte phaa. Inni kun immoo hariiroon haan saa waliin uumte shaa jennaan jechuudha. Inni kun immoo jarri kun jechuudha. Egaa kan hafan inni kun nyaa jedhama. Inni kun immoo zhaadha akkuma isinitti hime. Hariiroon yaannaa waliin uumte maalinni nyaa jennee jechuudha. Isa kanas hariiroon yaa zaa waliin uumteen nyaa zhaa jenneen jechuudha. Kanaafuu jarri kun maalinni hariiroo naan yaa waliin uumtee fi hariiroo zaan yaa waliin uumteen kan uumamanidha jechuudha. Okay. So bifa kanaan adda baafadhaa. Isa kanas jechuudha. Itti aansee immoo isheen tuni hariiroo taan saa waliin uumteedha. Kanaafuu tsaa jennaan jechuudha. Tsaa jennaanii isheen tun xinnoo ishii adda isheen tun jechuudha. Taafii isaan hariiroo uumteedha jechuudha. Ko'uma ishii ta'e egaa. Isheen kun saan asirratti shaa birattis ni jirti. Garuu immoo walitti dhiyeenya hin qaban jechuudha isaan kunniin. So akkasii qubeen dachaa afaan Oromoo kanuma fakkaata ture. Egaa viidiyoon keenyas kanuma. Viidiyoon kiyya har'aatis kanuma. Haaraa yoo taatan sabiskiraayib godhaa. Nagaan ta'a.